akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu sa'aa kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa keenya kun biiftuu Oroodha. Biiftuu Oroon keessanii itti aansuudhaan hangafoota oduu isin dhageessisa. Oduun jalqabaa oduu gammachuuti. Manguddootaa fi abbootiin gadaa Karrayyuu yeroo dabre yookaan guyyaa 24 dura ukkaanfaman gadi dhiifamanii jiru. Baga gammanne maatiin isaanillee baga gammaddan isiniin jennee jirra. Oduun itti aanu Itoophiyaan qaala'insa jireenyaatiin Afrikaarraa tokkoffaa baatee jirti. Akka addunyaatti immoo 53ffaadha. Guutuu oduu kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu Piroofeesar Isqeel Gabbisaa muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed bakka dhaloota isaattis deeggarsa dhabuudhaan rakkataa jira jedhee jira. Haasaa bal'aa qabadhee jira. Yeroo dabretti immoo Dr. Tsaggaayee Araarsaa Itoophiyaan jiidee jirti. Yoo jiraatteyyuu anatu jiiksaa jecha jedhee tureef deebii kennee jira. Guutuu isallee qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa waraana bilisummaa Oromootii fi Oromiyaati. Waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhatu cimsee itti fufee jira. Tarkaanfii fudhateenis injifannoo gagabbataa argatuu beeksisee jira. Bakkoota hedduutti haleellaa raawwateen itti milkaa'uu nuuf himee jira. Guutuu oduu kanallee isiniin geenna. Akkasumas miseensonni raayyaa ittisa PP hedduun bakkoota hedduutti baduudhaan kun immoo booji'amuudhaan bittinnaa'uu itti fufanii jiru. Naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraatti mooraa sirnichaa gadi dhiisuudhaan gara mooraa qabsoo isaan fakkaatutti makamaa jiru. Naannoo Oromiyaatti gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo dhufaa jiru. Naannoo Amaarattis gara faannoo makamaa jiru. Keessattuu naannoo Oromiyaa keessaa hidhannoo guutuu qabatuudhaan hedduun isaanii kasabaan Amaara ta'an gara naannoo Amaaratitti ce'aa jiraachuu odeeffannoon gahaan nu gahee jira. Guutuu odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Odeeffannoo kanneenii fi kan biroo wajjin kan isin wajji turani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Hanga dhuma sagantaa kanaatti na wajji turaan immoo affeerraa kiyya. Oduun itti aanu Itoophiyaan qaala'insa jireenyaatiin xaararra dhaqqabdee jirti jedha. Qorannoon tokko akka ibsetti yookaan akka gabaasetti Itoophiyaan biyyoota Afrikaa jireenyi itti qaala'e keessaa tokkoffaa taatee jirti yookaan tokkoffaa baatee jirti. Qorannoo dhaabbanni tokko bara 2003 taasiseen Itoophiyaan qaala'insa jireenyaatiin akka addunyaatti 73ffaa turte. Akka Afrikaatti 4ffaa turte. Qorannoo tibba kana ifoomin immoo akka Afrikaatti 53ffaa, akka Itoophiyaatti tokkoffaa baatee jirti. Jechuudhaan dhaabbanni Moombaay jedhamu kan Singaappooritti argamu tokko qorannoo isaa ifoomsee jira. Kuni kana ta'ee osoo jiru paartiin badhaadhinaa biyyi badhaatee jirti, misoomtee jirti, qaala'insi jireenyaa gadi bu'ee jechuudhaan qaala'insa jireenyaa daldala siyaasatiif